ከሰበሰበ በኋላ ፌዴሬሽን ወስዶ ቀመር ሰርቶ በፓርላማ አጽድቆ መልሶ ደግሞ ለክልሎች ይመድባል። ያን አሰራር ካሁኑ ትምህርት ወስዳችሁ አሰራር ማበጀት ይቻላል። እንዴት ይሰበሰባል፣ እንዴት ይቀመራል፣ እንዴት ይሰራጫል። ዋናው ግን የመንግስታት ስራ ብዙ ሀብት ካለበት ቦታ ሀብት ወደ ሌለበት ሪዳይሬክት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከሀብታሞች ቦታ እንሰበስብና ሀብታም ባሉ አካባቢዎች መንገድ እንሰራለን። እነዛ አካባቢዎች መንገድ ራሳቸው ስሩ ቢባሉ አይችሉም መስራት። ቤተክርስቲያን እንዲህ ይመስለኛል ሳስበው ገንዘቡ ለግል ጥቅም እንዳይውል ለጥፋት እንዳይውል ሲባል ስርዓት ማበጀት አስፈላጊ ቢሆንም ገንዘብ ካለበት አከፋፍሎ ወንጌል ማሰራጨት ብዙ ጉዳት አያመጣም። ዋናው ይመስለኛል አድሚኒስትሬሽን በሚመለከት በመፈራራት በመከባበር በአባትነት ስፕሪት ህግ ሊበጅላቸው የሚገቡ ጉዳዮች የጎዳደሉ ያሉ ይመስለኛል። እነሱም ማየት ጥሩ ነው። ሰው እንዴት ይሾማል፣ ሰው እንዴት ይመደባል፣ ሰው እንዴት በስራው ይታገዛል፣ ፋይናንስ እንዴት ይሰበሰባል፣ እንዴት ይከፋፈላል ይለውን ያሁኑን ሁኔታ ትምህርት አድርገን ባለሙያም ተጠቅመን እናስተካክለው። ነገር ግን አንስተናቸዋል እነዚህ ጉዳዮች። እውነት ለመናገር እዚህም ያልመጡ አባቶች በዚያ መንገድ ማድረዳቸው እነዚህን ጉዳዮች ሳነሳ የነበራቸው ቅናት የነበራቸውን ሁኔታ ሳይ ታዲያ ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች በዚህ ሁሉ የሚግባቡ ከሆነ የሚል ነው የመጣብኝ። አቡነ አብርሃም አቡነ ጴጥሮስ በተደጋጋሚ ተገናኝተናል ሰሞኑን። እውነቴን ነው ነግራችሁ በቋንቋ ጉዳይ በየሀገረ ስብከቱ ኦሮምኛ ተናጋሪ በመሾም ጉዳይ ዲፈረንስ የላቸው። ትናንትና እንተው ዛሬ ዲፈረንስ የላቸው። ሁለቱም ደግሞ አታችመንት አላቸው እና ግድ የላችሁም ነገርየውን በሰከነ ጥበብ ባለበት መንገድ ማየት ይሻላል የሚል ሐሳብ ቀድሜ ላንሳ ብዬ ነው። ከዛ በጎደለው ነገር ደግሞ አባቴ ይቀጥላል። አሜን። ማቲዋን ዋቀዮ bakka jirtanitti kallattiidhaan tamsaasa kana kan hordofaa jirtan nagaa waaqayyo isin wajjin ta'u. Egaa kaleessaa jalqabee waan amantaa ortodoksii keessatti abbootii keenya wajjiniin ta'aa jiru biyya keessatti akkasumas haraara bu'ee jedhamee haala biyya keessa jiruu fi haala immoo miidiyaaleen kan biraa keessumaa naannoo kanatti Washington DC fi biyya alaa jiru kanarratti waan jedhii dabarsaa jiranu hundumti keenya dhagaa turre. Kanaaf namoonni baay'een naa bilbiltanii turtanii maa inni wanti kun akkamitti ta'ee kan jettanii kana duwwaas immoo miti hiriira deeggarsaa sinodoosii haaraa abbootii keenyaa fi abbootii keenya Oromoo fi sabaaf sablammiitii goonaa jennee jimaata borii sagantaan illee qophaa'ee ture, tiishartiin qophaa'ee ture, suura abbootii keenyaa tiishartii irratti goonee baanerii dheeraa qopheeffannee State Department illee bakka eeyyamsiisnee sound systemii waan hundumaa fitnee bakka jiranitti manna amantiilee hundumaa keessatti illee himnee hawaasni keenya dhaamsa nu dabarsee
Steetii adda addaarraallee tikeetii kutanii gara kana dhufuudhaaf imaluudhaaf akka qophaa'an illee dhageenyee jirra. Kanarra qophiirratu jirru gaa guyyaa kaleessaa akka dhageessanii araarri bu'eeraa kan jedhamu dhageenye dhimma kanarratti ibsa nuu kennuu deebi'anii abbootiin keenya jenneetu eegaa turre jechuudha. Gatii kanaatiif sana dhaga'uu abbootii keenyatu eegnu immoo sobni qilleensaan ariifatee dhufeetu miidiyaa kaanitti dhiifama gaafatanii kunoo isa sana dhiisanii achas deebi'anii kan adda addaa kan jedhu gaan beektu silaa diinni keenya inni nama arrabsu nu arrabsu nama faarsu karaa adda addaatiin abbootii keenya kaleessa arrabsaa turan amma maqaa isaanii guutuudhaan waamanii haala ittiin deemaa turan sana dhageenya. So kanarraan kan ka'e tarii kana keessatti namni keenya burjaaja'uu danda'aa jennee miirri keenyallee waan tuqamu miti waan guddaanis hojjetamee jira. Akka barbaanneetti yoo deemullee dhabaanne waan buufanne immoo as keessallee jira. Kanumallee yoo ta'e amma wanaatti abbootiin keenya walga'ii irra jiru akkaataa ittiin deemanu sana nutti ba'anii achas nutti himuu jenneetu abdanna jechuudha. Karaa birootiin isuma jarri ibsa qabxii gudhan baasanii dubbatan sana keessaallee maa inni tarii nuu ta'a moo diinaaf ta'a isa kaaniif ta'a isa jennus immoo achuma keessatti illee tokko tokkoon ilaaluun immoo nu barbaachisaadha jechuudha. Isa kana wal hubachiisnee ilaallee kan biroo immoo deeggarsaa fi xiyyeeffannoo abbootii keenya kanarratti goonellee ija keenya akkan kaasnellee barbaachisaadha jechuudha. Tokkummaadhaan walitti dhufnee silaa hiriirri guddaan asitti gaggeeffamu kunillee in sodaachiseen ta'a namoota kaan Oromoon dhufee waliin deeggarsa abbootii kana yoo agarsiise biyyatti abbootii keenya akkas itti simatanii arganii jiranii asitti immoo yoo kana argani tariigaa sodaa qabani irrifannaa qabani sanatiyyuu mul'ata jedhanii sodaataniitu akka kanaan deemanii jiranii jennee hubanna. Kanammoo yoo ta'e mee maaltu ta'ee xalayaatiin jarri barreessanii dubbisaa turan sana keessa maaltu jira lafarra immoo wanti ta'e sun maali gaaffii abbootiin keenya kun immoo ka'anii gaafa qabanii ka'an suni xiyyeeffannoo argateera moo hin arganne kanaaf kan kana fakkaatu gaa achi keessatti hilaalla. Kanumaafuu namoonni kaleessa karaa adda addaatiin bilbilaa turtan illee kanarratti waanuma kanaaf kana fakkaate waliin ilaalaa deemnaa meegaa walitti adeebinuu faarfannaa filaaworiin dhaggeeffanne. Tolega me maalirraa jalqabna seetanii kaayyoon abbootii keenyaa jalqaba kaasanii ijoon dubbii isaanii maal ture isa jedhu sana ilaalla. Ijoon dubbii isaanii mirga namummaa of keessaa qaba. Seera mootummaa naannoo Oromiyaa kitaaba qulqulluu keessa seera waaqayyoon kaa'ee jiru sana of keessaa qaba jenne. Kuma inni ala jennu akka mirga namummaatti namni tokko afaan isaatiin waaqa waaqeffachuu akka danda'u kana qabatanii ka'anii jechuudha. Isa kana qabatanii ka'anii tokko afaan keenyaan galateeffannaa waaqa waaqeffannaa jedhanii ka'anii kuni deebii argateera moo hin arganne isa jedhu qabxoota sana keessatti illee ilaalla tokko naa jedha. Lammata bakka bu'iinni saba keenyaa sinodoosii sana keessatti muraasaa duwwaatu hin ta'in jirayyuu jedhamee waamamuu hin danda'u kan jedhutu immoo ture jechuudha. Egaa kana keessatti immoo maaltu qabxii sana keessaa maaltu isa kana deebisuu danda'a isa jedhu kanas immoo irratti ilaalla. Inni kan biraa
caasaan bulchiisni manni kiristaanaa amantaa ortodoksii የመዋቅር ጥቃት ደረሰብን ጀሩ ጀሪ አማ ወንተ ከነ ጀረሙ እንጅሩ ጃርሚያን ቶኮ ቡልቺሰሳ ካዮቲን ሁንዴፈሜ ገልማንገውዳፍ አከ የሩም በርባዱት ጅጅራማ ደማ መሌ አከ ዶጉማ ቶኮት ዮካን ዶጉማን ጀኑ ኩን አማንታ አከ አማንታንሞ አማንታ ከም ኬሰዩ ዶክትሪን ኢቲና ማኑ ሰና ጀቹ እኒ ኩኒ አማንታ ዮ ጅጅርቴ መሌ ኢሰሰና ጅጅሩ hindandeessu injijjiiramu doktiriiniin jechuudha. Gatii kana caasaadhuma sanallee akka doktiriiniitti namoonni qabanii jiranii jechuudha. Kun nama dogongorsiisuudhaaf. Gatii kanaatiif caasaanillee ajijjiiramu ala jedhamu waan akka amantaan tuqamteetti, waan akka amantaan diigamteetti, waan biyyi jigeetti, waan uummanni walitti bu'uttillee namoonni haala kanaan fedhii isaanii nutti himanii fedhii isaanii ittiin guuttachuuf deeman jiru jechuudha. Isa kanallee sirriitti ilaaluu nu barbaachisa. Isa kana keessa gaaffii jara kana fakkaatan keessa tarii barreeffamoota qabxii 10 sana keessa deebii qabnaayii isa jedhu tokko kaasna jechuudha. Isaan dura barreeffamoota sana yoo ilaaltanii jiraattanii argattanii yoo jiraatan maal jedha? Barreeffamoonni suni maal jedhu? Inni dura Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 mata duree godhateetiyyuu hoolota dallaa kana keessaa hin taane kanneen biroo nan qabaa isaaniin fiduun qabaa isa jedhu sana dhaqasanii kanuma jechaa turre nuyi jechuudha. Maaliif hoolonni sagalee waaqayyoo dhaga'uu barbaadan sagalee waaqayyoo dheebotan hoolota koo eegaa jedhamee abbootii kanatti kan kenname immuma hoolota kanarraa dhiisaniitu dhimma waa'ee isaaniitti deemanii jennee kumanne. Kanarraan kan ka'e amma hoolonni iddoo biraas gatii jiranuu fi dhufuu qabu kan jedhu tokko kaasan jechuudha. Sirriidha kun kanama jechaa turre. Namni mana waaqayyoo keessaa ba'uu hin qabu. Tigraay Oromiyaatu jetee Tigraay hin deebisnaa jechuudha. Abbaasaa waaqasaa laallatee isaa gaditti immoo ijoollee waaqayyoo ta'ee jiraachuu qabaa jenneetu kaasa. Isa kana eega ka'anii booda maal jedhan? Qormaata dhiyeenya mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti muddatee jiru kana dubbiidhaan waliigaluudhaa fi mari'annee hiikuudhaaf waliigallee jirraa jedhan. Maal goonee jedhani? Mari'annee jedhan. Ilaa mari'annee hiikuudhaaf iyyuu waliigallee jirraa jedhan. Kana sirriitti hubadhaa. Mari'atamee hiikamaa malee gareen tokko yookaan garee anatu sii beekaan ni jedhu sun inni sirna durii suni dubbii kana hiikuu akka hin dandeenye sirriitti hubadhaa jechuudha. Miidiyaa irratti maaltu deemamaa jira? Dhiifama gaafatanii jaratu dhaqee dhiifama gaafatee jedhan kun soba ta'uusaa laala. Abbootiin keenya wanti jalqabne kun samiidhaa gaditti harki namaa eenyuyyuu boodatti deebisuu hin danda'u jedhanii jiran. Kanaafuu mariidhaan godhanii jechuudha. Maaliif immoo mariidhaan godhan? Maaloo ka'anii yoo turanii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii yoo jedhanii ka'anii turanii maaliif gara mariitti dhufanii nuyi soo kana dhageenye deeggaruuf turre maaliif iyyuu akkana godhan? Jara keenya nuyi laa deeggarsa ganaa boritti waamne 7 sadiitti jechuudhaan amma qophoofnutti. Inni kaan garuu caasaadhaan qophaa'ee mormii kan itti fufe guyyaa jarri muudamanii sanaa jalqabeetu biyya keessa ammaadhaatti jechuudha. Addunyaa hunda waliin ga'ee bataskaanni diigamtee ortodoksiin diigamtee akkana taatee jedhaniitu kan jarri duula gaggeessu jalqaban guyyaa jarri muudamuu isaanii guyyaa jarri dhagaan sana jalqabanii irrifatanii gurraacha uffatanii mataa ofirraa aadanii bataskaana waan gurraacha uffisanii akka sanaan turan jechuudha. Sobni akka seenkaattu laala. Nu amma dandeenye kaannee jirraa xuruu goonee jirra. Sirriitti waan gaarii goonee jirra. Sirriitti. Maaltu ta'eeree yoo jettan amma biyya keessa haala amma biyya keessa jiru immoo ilaala. Haala amma biyya keessa jiruun
haalli mootummaan qaamni intelligensii biyya keessaa jiru poolisiin biyya keessa jiru hilaaleen finfinneedhaaf naannoo adda addaa irratti jeequmsa kaasuudhaaf maqaa amantaa kanaan da'oo godhatee inni deemu biyya jeequmsa kaasuudhaaf deemaa jira nuun jedhanii nutti himani halkanii guyyaa jarri kanarratti hojjetan. Tole jechuun barbaachisaadha akka abbaa biyyaatti akka nama biyya qabutti jechuudha. Akka saba qabutti akka nama dhugaa qabutti. Kanaaf deeggarsallee abbootii keenya biyya keessatti hin goona jenne eega kana ta'ee nuuf darbuu gaaffiin keenya gaaffii haqaa teessayyuu nu jalaan deemuun deebi'a biyyi hin jeeqamin jenneetu haa ta'u jenne. Jarri gaafa gurraandhala shaniyyuu masarraa mootummaatti galla jedhanii amma deemaa turan sanallee dhageenya jechuudha. Kanammoo mootummaan qabatamaan gatii odeeffannoo qabuuf ammallee gara kuma meeqaa hidhee jira. Keessaa funfunaanee jira kana keessatti qooda qabannu jechuudha. Abbootiin keenya kun egaa yeroo ammaa kana biyyi kana keessa yagguu galu rakkoo keessa ala jiraata. Akkuma nama tokko siitizirii tokkotti illee keeziin keenya sutuun badin waan kaaneef suni sutuun badin akkasumas immoo waan biyya keenya keessa ta'aa jiru sanas hubachuun immoo baay'ee barbaachisaadha jedha. Akka dhuunfaa kootiitti kun yaada dhuunfaa kootiitti. Akka kiristaana tokkottis akka gaggeessaa mana amantaa tokkottis immoo barbaachisaadhuma jenna. Maaliif amantaa gaggeeffachuu kan dandeessu mirga keellee gaafachuu kan dandeessu ala biyyi amma ta'e nagaa ta'uudha. Namni tokko maal biyyattii yoom nagaa taatee beetti kanuma baarreetii kan jedhu jiraachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee yeroo immoo akka kana labsiin ba'ee jiru kana keessummaan biyya alaa walga'ii magaala keessatti gaggeessaa jiru kana finfinnee keessatti gaggeessaa jiru kana sabni keenya wal hubachuu qaba jechuudha. Durumayyuu mana Oromoo keessatti mana keessatti wal diddee maatiin jiraata. Maatii keessaa ijoollee torba dhalate. Mana keessatti numa qocholla waliin qocholla. Ala ollaan dhufummoo qocholloo kee dhiisteetu immoo ollaa kee keessummaa kee keessummeessita. Amma keessummaan baatutti gaa yoo bokoktes yoo aartes yoo irrifattes amma keessummaan bootti dubbiin hin kaatu jechuudha. Inuma garaatti qabatte. Keessummaa dhufu sana keessummeessitee maal jettee ba'uusaa balbala bantee baasuu duwwaa miti karaanni deemu karaatti bayramuun baane jettee laalteetiyyuu deebitee balbala cufatteetu gaa lafa sila dhufuutetti deebitee isa mana keessaa immoo sirreeffatte jechuudha. Kuni jireenyuma keenya keessa isumatti hin guddanne jechuudha miti. Isuma tokkoon keenya been amma Afrikaa yuuneen biyya keessatti mariirra jira. Bakka bu'oonni biyya addunyaa Finfinnee keessa jiru. Yeroo ammaa kana amma ta'etti nageenya biyyaa waliin taanee eegsisuun hunda keenyarraa eegama. Kana irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kara biraatiinoo abbootiin keenya kun haqa gatii qabanuu fi wanta kana jarri itti yaadaniitu dubbisanii yoo jenne isallee shakkii qabaachuu dandeenya. Eenyutu barreesse xalaa kana? Eenyutu akkanatti qopheesse? Maaliif qophaa'ise jedhullee xiinxallee ilaaluu dandeenya ta'a. Garuu achi keessa baay'ee fagaadhee iyyuu hin naqu. Yeroo biraa jarrillee kanarratti ibsa kennuu danda'u. So maaltu argame ree kana keessatti bu'aa maalii jiraa naan jettanii na gaafattan. Qabxiidhuma muraasa sila waan abbootiin keenya fuudhanii ka'anii waa'ee afaanii waaqa waaqeffachuu akkasumas immoo waa'ee bakka bu'aa gaggeessaa ofii achi keessatti argachuudhaa fi akkasumas immoo caasaa bulchiisaa sana maal fakkaataa isa jedhu kana ilaallaa jechuudha. Qabxii 1, 2, 3 jennee isa jarri barreessan sanarraa tokkoon isinii dubbisnaa jechuudha. Inni tokko naannoo Oromiyaa keessatti tajaajilli barumsaa sirna galatuu fi kanneen biroo bifa gaaffii uummataa deebisuu danda'uun jabaatee kan kennamuudha jedha. Kanaan booda qindaasii afaan Oromootiin maa qindaasame hin beeku. Afaan kanaan maas keessatti lallabamu inni jedhu sun dhaabee jechuudha gaalaala. Kanaan walii galame. Hin jiru jechuudha.
As dhufeetu namichi tokko kunoo afaan Oromootiin ilaa sitti faarfate maaloodha jedhamee inni gorsaan muummee ministeera keenya haasa'e sun hin hafe jechuudha gaa. Hin deeme jechuudha. Kanaan booda afaan keenyaan akka waaqeffannu, afaan keenyaan akka faarfannu, poolisiin